Maqaan koo Tasfuu Nagaasan jedhama. Gahee hojii daayireektara sirna odeeffannoo fayyaa fi teekinooloojiiti. Akkuma beekamu hojiin daayireektoreetii kana keessatti hojjetamu hojii sirna odeeffannoo fayyaa ammayyeessuuti jechaadha. Kana iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokko qabiinsa ragaa keenya ammayyeessuudha. Inni lammaffaan kenna tajaajilaa keenya maanuwaalii kan ture yookaan immoo waraqaa irratti kan hundaa'u san ammayyeessuudha jechaadha. Kanaan wal qabatee dhaabbilee fayyaa keenya kan qabnu sirni gabaasa isaanii kana dura waraqaadhaan gabaasaa turan amma awutoomeetir ta'ee yookaan immoo dijitaalaayiz ta'ee onlaayin karaa ta'een weeb bees siistamiidhaan gabaasa isaanii gabaasanii namni bakka barbaade taa'ee yeroo barbaadetti gabaasa isaa ilaaluu deebii kennuu murteessuu hin danda'a jechaadha. Inni kan biraa tajaajila iddoo kennamutti namni murtee deeggaramee teekinooloojiin deeggaramee murtee kennu akka murteessuu danda'uu fi tajaajila kennuu irratti dhaabbilee fayyaa keellaa fayyaatirraa eegalee hanga oliitti tajaajila kana ammayyeessuu dandeenyee jirra jechaadha. Akkuma asirratti argamu sirni odeeffannoo fayyaa karaalee lamaan argachuu dandeenya jechaadha. Noormaalii tokko karaa dhaabbilee fayyaatirraa buufataalee fayyaa hospitaalaa keellawwan fayyaa akkasumas aanota godinaalee irraa ragaa keenya argachuu dandeenya. Inni kan biraa hawaasarraa sarvee adda addaa yeroo hojjetamu hawaasarraa argachuu hin dandeenya jechaadha. Ragaan kun argamu malee akkaataan ragaan keenya baay'ee kana dura waggaa kurnan dura itti qabamaa ture baay'ee ciccitaa baay'ee dadhabsiisa fi ragaa murteessuudhaaf yeroo barbaadametti argamuu irratti baay'ee rakkoo guddaa ture. Inni kun amma riivers ta'ee jira jechaadha. Ragaan keenya tokkoffaa qulqullinni isaa akka eegamu, lammaffaa teekinooloojiidhaan deeggaruudhaan namni ragaa yeroon odoo isa hin daangessin iddoon odoo isa hin daangessin ragaa isaa akka argatu ta'amee jira jechaadha. Kana gaafa goonu ragaawwan keenya tokkoffaa istaandardaayizeeshinii yookaan immoo walteessuudhaan jechaadha. Namni hiikan agarsiistootaaf kennu wanti inni ragaatti waliin qabatu wal fakkeessuu kan jedhu irraa ka'a. Inni kan biraa namni ragaa kan walitti qabuuf ragaan kun kiyya asirra dhaabbadhee murteessaa kan jedhu san miira akkasii keessattuu mun danda'amee jira. Inni lammaffaan teekinooloojiidhaan deeggaruu yookaan immoo dijitaalaayizeeshiniidha jechaadha. Dhumarratti dijitaalaayizeeshiniidhaan yookaan immoo awutoomeet godhuu qofti gahaa waan hin taanee fi murteef akka fayyadaman miirri ragaa irratti hundaa'ee murtee kennuu akka danda'amu gochuun danda'amee jira jechaadha. Muuxannoo gaariidha jedhee kanaan seektaroota biraatiifis hin ta'a jedhee kaasuu barbaadu sirna odeeffannoo ammayyeessuu keessatti seektarri fayyaa gabaasa sobaa xiqqeessuu keessatti tokko kan nu deeggaraa jiru sirna odeeffannoo keenya keellaa fayyaatirraa kaasanii ammayyeessuudha. Dijitaalaayizeeshinii jennee kan kaasaa jirru. Yeroo ammaatitti keellaan fayyaa 4353 dijitaalaayizd ta'anii jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Meeshaa salphaa elektirooniksii ta'e fayyadamuudhaan waraqaa baachuu odoo hin barbaachisin ragaa hawaasaa meeshaa kanatti galchuudhaan salphaadhumatti gara naannootitti dabarsuun hin danda'ama. Gabaasa erguudhaaf wal eeguun hin barbaachisu. Dabalataanis immoo ogeessonni kun iddoo hojii isaanii jiraachuu dabalatee biiroo irra teenyee ofii keenyas hordofaa jirra. Kun sirna odeeffannoo keenya ammayyeessuu keessatti gahee guddaa taphachaa jiraachuu isaa kaasuun barbaada. Akkuma jalqaba kaase siistamoonni qabnu siistama baay'eedha. Akkuma fakkeenyatti muraasa isaanii yoon kaasuu barbaade DHS-tuun siistama ragaa keenya walitti qabuudhaaf akkasumas ittiin xinxaaluuf paablikaali uummataaf disimineet godhuudhaaf kan itti fayyadamnu DHS-tuu kan jedhamu jira. Kan biraa qabiinsa qorichaati. Qabiinsi qorichaa qorichi dhiyaatu xiqqaas ta'u kan nu bira ga'e kuni akka hin qisaasofneef to'annaan isaa teekinooloojiidhaan deeggaramee akka hojjetamuuf daaguu siistemii kan jedhuun qabna jechaadha. EPTSnis asuma keessa jira waan ta'eef qorichi eega dhaabbilee fayyaa keenya ga'ee booda akkamitti dhukkubsataadhaaf kennama, meeqatu kennamee fi meeqatu immoo akka tasaa expire godha yookaan guyyaan irra darbe kan jedhu san to'achuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Kan biraa biiroo wanti guddaan bara kana hojjete e-laayisensiingii yookaan immoo eeyyama ogummaa ogeessotaa onlaayinii godhamee jira jechaadha. Bara kana qofa ji'oottan ja'an dabran ogeessonni naannoo 5,000 fi isaa ol ta'an siistama kana fayyadamuun baasii tokko osoo saaxilamin
eeyyama ogummaa isaanii haaromsuu danda'anii jiranii jechaadha.